Arlaan wanta kana maaliifi du'aayini ati miidhamaadha taateennan amantii barbaadde hordofi du'aa'ii da'watul mazluum rabbiin hin qeebala rasuulatu dubbate kana salawaatu rabbi wassalamu alayhi du'aa'ii namni fakkeenyaaf warri anaan na arrabsitan wallahi du'aa'ii isinitti kadhadheen rabbiin hin qeebala warri na arrabsitan hin qeebalam maaliif namiitaniittu ani isin arrabsine ani isin xiqqeessine isin tina xiqqeesse miti ani garuu isinitti hin kadhadhu kan aalimaan moo sandaranidha maaliif na dhaggeeffadha aalimoota kana keessa warra akkamii jira beektu mee aalimoota keessa waa xiqqoo tokko isin ifaa tuttuqu dheengadda aalima wayii tokko aalima beekamaa nama ilmii keessa waggaa 40 nama ilmii qaraasisedha ilmii keessa ilmii kanaadhen na jedhan wallahi dukaasee jennaan jechuudha waggaa 40 ilmii kana keessa ture jedhan waan ittiin hawaasa kana ga'u miidiyaa wayiin bane jedhee maay maqaansa wanni bituu fi saatalaayitii bituu fi saatalaayitiin tokko jetti $4,000 na jedhan ofii koo immoo ani daawaan kun waan hin qara'ee waggaa 40 umrii koo kana guutuu irratti fite ituun hawaasa kanaan hin ga'iin hawaasni sooshaal miidiyaa irratti akkas ta'ee badaa jiru kun hawaasni keenya kun nama dhabe malee ofiisaa rakkoo godhate miti nama dhabe hawaasni kun nama dhabu fakkeenya tokko isiniif haa kaasu Dubaay kana qee duuriyyeedhaa qee hattuudhaa qee shiftaadhaa qee maaliidha jedhama miti gaafa ustaas Farhaan dhufu qee hattuu kana keessaati namni akka galaanaa cabsee ba'e gaafa ustaaz Ibsaan dhufu qee hattuutii waamamu qee dhiichisaa qee maalii waamamu kana achuma keessaati namni diddiidee dacha'ee ba'e hatta bakkee wal ga'uu didee gaafa ustaaz Ibsaan dhufe gara nama 708 ta'a namni dhufee achirratti argame yoo xiqqaate nama 700 ta'an yoo xiqqaate namni dhufee achirratti argame jechuudha kan qaamaan dhufee argame ummanni kun miidiyaa dhabe malee nama daawaasatti godhu dhabe malee nama dhabe malee ummanni kun laafaadha ummata kana kanni badii irratti hirmaanne ummata kana of beeksisuuf miidiyaa barbaachisaa jedhan sheekni kun sheekna nama guddaa nama ilmii keessatti waggaa meeqa dabarse nama kana kan isin ajaa'ibu du'aa inni kadhatu kallattiin irraa qeebalaman kallattiin maaliif na jedha namoonni du'aa itti deeffatanii namoota rabbi du'aa isaan irraa qeebaledha namoota hedduun isin kaasuu danda'a maqaa isaanii asirratti kaasuutiin hin barbaachisu malee sooshaal miidiyaa kanarra yeroo jirtanii ulamaan tuqiinaa beela'anii rakkatanii dheebatanii ulamoota keessaati nama sareen faarratti dhalee jiraam kanaafaa beektoon masin fakkeenyaaf Sheekh Ahmad Buluugaa warri dhalootaan baalee taatan hin beektu Sheekh Ahmad Buluugaa jechuun nama rabbiin buluuga kana kitaaba guddaa ammas ga'u sammuu isaanii keessa guutuu isaa kaa'eefidha qur'aana affazuu caalaa ulfaata buluuga sammuutti affasuun sinigalee baabuma tokko affasuun ulfaata sammuutti qabachuuni jechuudha Sheekh Ahmad Buluugaa sun guyyaa isaan du'aayii kadhatan sekendiitti roobni tokko dhabameenaa yoo isaan ol ba'anii madarakii irra dhaabatanii kadhatan ituu isaan bakka sanarraati wanneedhaniin bu'iin rabbi irraa qeebala kanaaf akkuma yeroo du'aayii isaan namaa kadhatan namaa qeebalamu gaafa jarri namatti kadhatanillee irraa qeebalama sababni dhaggeeffadha man aadaalii waliyyan faqad ahzantuhu bilharbi jedha rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisa al-qudsii keessatti namni jaalalleewwan kiyya xalaata godhate namni awliyaa kiyya xalaata godhate ana duuka waraana baneeraa jedhanii dubbatan ergamaan rabbii hadiisa al-qudsii keessatti jechuudha siniif galee hadiisa al-qudsii namni ulamaa duukaa ulamaatii waa jedhu aalimaan xiqqeessu waraana rabbi duukaa walitti baneeraa kana quba qabaadhaa in salphattuu in xiqqaattuu barakaa dhabduu bakka malee cittu isa waa'ee ulamaa'ii kanan jedhu qabxiin koo inni itti aanu dhaggeeffadha sirriitti waan kana ulamaani
waan kanarraati maaliif ani ulamaan waa tokko dubbatee waliigaluu dhabe sun rakkoo koomite Ustaaz Ahmad yeroo takka dhiifama akkin jeeti yeroon si dhaggeeffadhe booda na wajjin haasa'uudhaaf fayyamamaadha. Dhimma kanaan wal qabatudha. Dhimmuma kanaan wal qabatu kan biraati miti jechuun maaliif ka'umsi amma isin dubbachaa jirtanillee waan irraa ta'e niin beekaa viidiyoo teessanii jala taa'een dhaggeeffataa jira obbolee teenya luuluwaallee yaa'u achi keessatti arguu baadhumoo sii fi namoota tokko tokko waan kana ka'umsa ittiin garteessillee tuqamuu irratti hordofaan jira waan ta'eef achirratti takaalama si hojii dubbachuu barbaada ogguu fixattee yoo kan hojii haasuu dandeessu ta'e akkamitti. Galatoomii dhimma tariiti yoo dhimma halaalummaa haraamummaa caatiin duukaa suttee sanaa osoo hin danda'an akka kotti. Dhagee dhimma halaalii fi haraamii miti. Dhagee dhimma halaalii fi haraamii miti. Ani halaalii fi ati amma fakkii caatii qamaatee ni beektaa? Akka ajaa'ibaatti. Haaloo saala. Obbolee ta'e jiruudha. Caatii qaamtee ni beektaa? No. Qamaatee beektuu miti? Never. Ati khalas ati lillaadhaati ati imma dhaggeeffachuma fa'aa sirraa bareeda malee warra gartee likkii mitii fi likkii iyyuu irratti illee hirmaatinati. No, ani sijammar study godhee waan hin dubbise dubbadhe malee leelaa nagaru sanii algabbaa'u waan hin dubbise garuu dubbadheera caatii faayidaan isii maal jennaan Laki miidhaa isillee laal luluu teenya miidhaa isiillee laal sheeticha tokko taa'amma keenya na dhage sheeticha tokko maqaa isaanii irraanfadhe jiddaa jira sheeticha guddaadha gaafa san Saudi Arabiyaan jira bara 2018 liivii TikTok irra jira dawwalaniiti jimaan kun akkam irraa laaltaa jaaniin akkanatti jimaa yaman jira ni qamaama maal irraa laaltaa fatwaa waan kanarratti maal nuun jettaa jennaaniini dhaqaatii jeen teekota yaman kan gartee yaman keessa jiru isaan san gaafadhaa isaan addeessinee habaasanii jeen amma sheetichi isaan sheeka guddaa waa'ee niqaa waa'ee gartee suudii irratti dhalaa walii guutiif wal fuudhuuf irra fatwaa kan nu ture beeka luuluu alaa isaa dhimma san irra jiru seenanii dhimma jimaa kana gaafatan amma sheetichi isaan sheeka guddaa garuu dubbachuus ni danda'a ture halaalis haraamis jechuu danda'a ture. Ammoo hin dubbatu wallaaleeti waan san luluu inni akkas jedhe. Bakka kanarratti namni martinuu naannaa qaba. Fakkeenyaaf ufii kiyyaa parsanaalii qama'ee wallaales yookaan obboleessa qama'u qabaachuu danda'a. Maatii kiyya keessa namni qama'u jiraachuu danda'a. Lammaffaarratti immoo waan ani itti amanurraa hanga hukumii waan kanatti hin kenninitti dooktorri tokko kaansariidhaaf dawaa barbaaduuf researchi cancer irratti deemsifame ilaala malee kansaricha dhukkubsachuu hin qabu. This is my opinion. Anam malee kasin jedhe akka saayinsiitti dhiibbaalee World Health Organization irratti olii galu. Kan study godhamee lafa kaa'ame. Bara 2024 fi 25 lafa kaa'ame. Ibn caatii miti ani caatii qofa irratti miti kan dubbadhu. Kireemota garaagaraa irratti ofii kiyya study godhee kireema ofiin fayyadamu dhiibbaa inni qabuun dubbadha. Wayita kana siin jedhu waan san dirqama fayyadamuun dirqama jedheetiin hin yaadu. Fatwaa dammoo never ever nama 50 oltu na gaafate live irratti illee itti bu'ee hin beeku. Itti illee bu'uuf hin ta'u. An kanaa miti waan kanaa olii gadiituu fatwaa irratti hin dubbadhu. Miknaatum dhimmi fatwaa anan ilaallatu waan ta'eef uf beeka saayinsii waan dandeettii xiyya uf beeka. Waan bareedee thank you galata mooliif gala. Obboleessa keenya Ahmadiin dubbisuu fedhe. Waa'ee kanarratti akkam jettaa? Waa'ee sheetichaa kanarratti obboleessa keenya Ahmad. Ka'aanaa miti deema warree yaman gaafadhaa fatwaa kan nurratti kajeen kan. Galatoon ulfaadhu sittin hima. Sadarkaan fatwaa aalima laallata. Sheekni sun fakkeenyaaf aalima sanatu isaa olidhaayyuudha. Yookiin immoo caatiitu biyya sana qofa jiraayyuudha akka yeroo sanaatti. Sigalee kanaaf jechuu danda'a. Aalimni sun. Himee jira. No, Ahmad himee jira ree sababa. Himee jira. Isaantu beekaa. Miidhaa fi faayidaalee isaantu beekaa. Akkas jeen. Aalimnis fakkeenyaaf bakka kanatti anis gaaffii siyaa gaafadhu. Namuma caatii qaameetu fakkeenyaaf warri caatiin halaala jedhan Sheek Musaa Sohaalaan qaama fakkeenyaaf isaan halaala jedhani. Beekta akka isaan qaaman. Ni beekamee natti.
Niin beeka. Hin qaamu. Jechuun maybe qaamus danda'u. Maybe min hin beeka dhaartaa hin qaamu nutti. Qaamus danda'u. Maal rakkoo qaba qaamus danda'u dhiisus fakkeenyaaf amma sheekamiin biroo hin qamaan. Sheekamiin biroo faana gaafatu akka hin qamaan shuurii saniiniin si qabuu deeman. Sheekamiin biroo namaan qaamaan beeku maatii isaa bira beekan. Maatii waliin dhaqee beeka. Ittiin bu'u. Qoy lulua. Qoy. Hin qaamaan akkasuma. Ela akka gootu. Sheek Muusaa Suwaalaa ela dhaggeeffadhu wallaahi jechuudha. Darasaa isaanii kaa'anii caatii akka isaan hin qaamne kan isaan gorsan viidiyoo waggaa darbe post goonaan irratti guban viidiyoo. Facebook irratti post godhee naan jechuudha. Isaan darasoota isaanii gorsan wallaahi irratti guban viidiyoo. Riippoorti godhanii irratti guban. Hin qaaman. Arkee jira. Viidiyoo darasootaaf darasaa isaanii gorsiisan. Yes, arkee jira. Ayyee isaan amma gaa yeroo darasootaan hin qaaminaa jedhan ofii isaanii hin qaamu Sheek Muusaa Suwaalaa caatii. Kadiroo. Yoo niin dhagaa. Ella nutam anamma si kabajeen ajandaa qosan dubbachuu fedhuyyuu dhiisee gara kee dhufee bara naasofsiisi. Ashi